qorattan waa'ee karoora fayyina dhala namaa yeroo qorattan macaafa qulqulluu keessatti maal argitu? Waaqayyo ni kenne kan jedhu argitu. Waaqayyo waan akkasii dhala namaaf kenne. Waaqayyo waan akkasii dhala namaaf kenne jedha. Kennaan waa hunduma caalu kan Waaqayyo nuuf kennedha. Fayyina keenyaaf wanti nuti Waaqayyoof kenninu hin jiru. Waa hundumayyuu Waaqumatu nuuf kenne. Even ani waan kana yeroon itti yaadu jecha na dhabsiisa. Maaliif jennaan yeroo Roomee boqonnaa 8 yeroo dubbistanii lakkoofsa 32 irraa jechuudha. Maal kan jedhu argattu? Waaqayyoo jedha ilma isaa utuu hin mararsiifatiin hunduma keenyaaf dabarsee erga kennee waa hundumaa immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennuure jedha. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffamu haa ta'u. Tola nuuf hin kennuure. Erga ilma isaa yoo ta'u mararsiifatiin nuuf kenne. Amma kennaan kana caalu maal inni jettanii yaaddu? Fayyina dhala namaa keessatti waa hunduma Waaqayyotu dhala namaaf kenne. Waaqayyo tola dhala namaaf kenne san tola. Gatii tokko tokko hin baasin. Namoonni yeroo tokko yeroo hojii wangeelaas yeroo hojjetan haa ta'u maallaqas yeroo waldaaf kennaa yeroo kennan haa ta'u wanta garaagaraa wanta sana fayyuuf jecha fayyina isaanii irratti waan dabalu wayii tokko isaanitti fakkaata. Wanti nuti goonu jechuudha. Isin maallaqa qabaadhaa waan barbaaddan gurguraa kennaa waan qabdan hundumaayyuu gurguraa kennaa fayyina keessaniif wanti inni godhu tokkollee hin jiru. Waan fayyina keenyaaf ilaalchisu waa hunduma Yesuus hojjete waa hunda Yesuus hojjete. Kan nuti hojjennu yoo jiraate kanatti kennaa kennitu yoo jiraate kanatti tajaajiltu yoo jiraate galata wanta Waaqayyo siif godheef waan ati hojjettuudha malee ittiin fayyuudhaaf miti. Ittiin fayyuudhaaf waa hunduma Waaqayyo irraa fudhanne. Waaqayyo kennaa kenne jedha. Kanuu Roomeen boqonnaan 8 lakkoofsa 32 kun maalidha kan inni jedhu? Waaqayyo tokkicha ilma isaa utuu hin mararsiifatiin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waa hunduma isaa wajjin tola nuuf hin kennuure jedha. Ni kenna Waaqayyo. Kanadha Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufiitti biyya lafaa jaallate jedha. Kiristoos akkamitti nu jaallate? Kiristoos immoo akkamitti nu jaallate? Mee ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e hubanneerra jedha. Maal hubanneerra? Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin. Abbaan tokkicha ilma isaa nuuf kenne otoo hin mararsiifatiin isaa wajjiniin waan jiru hundayyuu tola nuuf kennaa jedheeti. Kiristoos inni abbaan dabarsee nuuf kenne tokkicha ilma isaa nuuf kenne kun immoo lubbuu isaa otoo hin mararsiifatiin nuuf kenne jedha. Kanadha kan Yesuus Wangeela Yohaannis keessatti maal jedhe beektu Yesuus? Namni tokko lubbuu isaa kennuurra kan caalu firoota isaatiif. Lubbuu isaa kennuurra kan caalu jaalalli guddaan inni agarsiisuu danda'u hin jiru jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 13 irratti maalidha? Namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennuurra kan caalu jaalala guddaa qabaachuu hin danda'u jedha. Bakka inni xumura namni yeroo nama jaallatu maal namaa kenna jechuudha. Inni xumura. Lubbuu isaa dabarsee namaa kenna jechuudha. Xumuraati kun. Bakka isheen du'uurra ani nan du'a. Inni du'uurra ani nan du'a jedha jechuudha namni. Jaalalli inni xumuraa isa kana. So kanaafiyyuu maal jechaa jira? Kiristoos lubbuu isaa dabarsee nuuf kennuu isaatiin jaalala hubanne. Amma gaa waa hunduma ilaalame abbaan tokkicha ilma isaa nuuf kenne isa wajjiniin
Utuu mararsiifatiin san isaa wajjin waa hunda tola nuuf kenne. Yesuus lubbuu isaa waan xumuraa jechuudha. Lubbuu isaa dabarsee nuuf kenne. Jaalalli kanaan maal akka ta'e hubanna kan jedhu. Kanaafiyyuu wanti fayyina keenya wajjin wal qabatu waa hundumtuu maalidha jechuudha. Wanta Waaqayyo nuuf kennedha jechuudha. Wanta Waaqayyo nuuf kennedha. Efesoon boqonnaa tokko kana keessatti immoo Efesoon boqonnaa tokko yeroo qorachaa turretti keessumaa lakkoofsa 13-14 irratti jechuudha. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 13-14 irratti yeroo laalle isinis immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessanii jedheeti karaa Kiristoos jechuudha. Isin warri dhageessanitti amantan hafuura qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniittu jedha. So Kiristoos yeroo boojuu booji'ee gara samiitti asii ol bahe waaqaa fi lafa ofii isaatiin guutuudhaaf jechuudha. Sana booddee namootaaf kennaa kenne jedha. Kennaan inni kenne gaafa guyyaa 50ffaa guyyaa ayyaana Pheenxeqoostee hojii ergamoota boqonnaa 2 irratti kennaa hafuura qulqulluuti ture. Kennaa hafuura qulqulluu. Adeemsa fayyina dhala namaa keessatti wanta baay'ee murteessaa fi wanta abdachiifamee ture barootaaf kan abdachiifamee ture jechuudha. Kanaafidha kan inni hafuura qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniitu. Isa abdachiifame jechuun duraan waa'een hafuura qulqulluu kakuu galamee ture jechuudha. Karaa raajotaa dubbatamaa ture Yesuusis irra deddeebi'ee ani yeroon gara abbaa dhaqu waan ani isiniif kennuu qaba jedheeti bartoota isaa abdachiisaa ture waan ta'eef waa'ee kennaa hafuura qulqulluuti jechuudha. Kiristoos boojuu hunduma booji'ee gara samii yeroo dhaqee namootaaf kennaan inni kenne kennaa hafuura qulqulluuti jechuudha. Lubbuu isaa dabarsee erga kennee booddee waa hundumaa isaa wajjiniin tola nuuf hin kennuure kan jedhu wanti Waaqayyo nuuf mararfatu tokkollee hin jiru jechuudha. Achiin hafuura qulqulluu nuuf kenna. Kanaaf lakkoofsa 14 irratti Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti maal jedhaa? Hafuurri qulqulluun immoo warri kan Waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanti nuyi argachuuf jirruuf qabdii keenya kan jedhu jechuudha. Sana irratti sirriitti ilaallee turre maal jechuu akka inni ta'e. Kanaafiyyuu Kiristoos gara samii yeroo dhaqee kennaa namootaaf kenne. Kennaan inni kenne kun immoo namoota hojii wanta itti ergaman akka isaan galmaan gahan akka isaan jabaatan kan isaan gargaaru ture. Kanadha kan inni jedhu lakkoofsi 12 jechuudha. Inni maaltu kennaan jechuudha. Kennaan Kiristoos namootaaf kenne sun jechuudha. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hojii isa itti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf argitanii hojii isa itti ergaman maalitti kan isaan ergaman? Dhaqaa saba hundumaa Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 jechuudha. Dhaqaa maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa kan jedhu jechuudha. Ergama guddaan bartoonni isaanitti kenname isa kanadha. Nama hundumaa bartuu Yesuus taasisuu jechuudha. Kanaafiyyuu hafuurri qulqulluun yeroo bartootaaf kenname yeroo anaaf isiniifis yeroo kennamu wanti inni nuuf kennamuuf sababni isaa hojii isa itti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf jedha. Isin galee hojii isa itti ergamne sanaaf nu qopheessa jechuudha. Akka nuti namoota gahaa ta'an nu taasisa jechuudha. Isin galee inni warra Waaqayyoof qulqullaa'an hojii isa itti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf waldaa isaa dhagna Kiristoos sanas cimsuudhaaf kana godhe jedha. Kanaaf immoo kennaaleen hafuura qulqulluu biraa argaman baay'ee murteessoodha. Waldaa kiristaanaa cimsuudhaaf. Ergama Waaqayyoo dhala namaatti kenne galmaan gahuudhaaf. Gaafa inni isiniif dhufuu jedhe hojii ergamoota boqonnaa 1 keessatti Yesuus. Gaafa hafuurri qulqulluu isiniif dhufu hojii ergamoota boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti isin garuu hafuurri qulqulluu yommuu isinirra bu'u humna ni godhattu. Yerusaalemitti, Yihudaa hundumaatti, Samaariyaatti, hamma andaara lafaattis dhugaa baatuu koo ni taatu isaaniin jedhee jedha. Kanaafiyyuu
bartoonni kan isaan dhuga bahumsa waa'ee Kiristoosin milkaa'inaan kan isaan hojjechuu danda'an yoo maal argatanidha? Yoo hafuura qulqulluu argatanidha jechuudha. Wanti isaan abdachiifamanis kana ture. Waan isaan abdachiifamanis kana ture. Hojii kana yeroo hojjetan kan isaan cimsuu danda'u hafuura qulqulluudha jechuudha. Innaa kennaawwan kun akka waldaa kiristaanaatti yeroo darbe immoo dheengadda kan nuti ilaalle kennaa dhaqnatti fakkeessa waan ta'eef waldaa kiristaanaa Phaawulos dhaqnatti fakkeessa waan ta'eef dhaqna Kiristoos hariiroo Kiristoosiif waldaa waliin qaban akkasuma immoo hirmaannaa warra Kiristoositti dhalatanii yeroo ibsu jechuudha. Dhaqnatti fakkeessa waan ta'eef as keessatti kutaaleen dhaqnaa hundumti isaanii seelii irraa dabalatee jechuudha. Seelonni mataan isaanii seelonni garaagaraa gahee garaagaraa qabu waan ta'eef jechuudha. Innaa hundumtuu itti gaafatama mataa isaa danda'e qaba waan ta'eef nuti kennaa kanaan kennaa hafuurri qulqulluu nuuf kenne kanaan waldaa keessatti tokkummaa keenya ittiin ijaarraadha kan inni. Kennaan hafuura qulqulluu biraa nuti arganne kun tokko nu godhaadha. Boqonnaan kun waa'ee tokkummaati kan inni kaasu waan ta'eef jechuudha. Ati faarfataa taateet hojjetta yoo ta'e, ani immoo barsiisaa ta'een hojjedha yoo ta'e, inni tokko immoo raajiidha yoo ta'e, inni tokko immoo nama dhukkubsateef kan kadhatudha yoo ta'e, inni tokko immoo kan hafuura hamaa baasudha yoo ta'e, hojiin keenya kun walitti dabalamee waldaa kiristaanaa ijaara waan ta'eef kanaan nuti tokkummaa qabaachuu dandeenya jechuudha akka waldaatti. Inni yaadattu yoo taatan boqonnaan 4 kun lakkoofsi 4 hafuurri tokko jedha. Hafuurri tokkichi inni anaaf isiniif kenname hojii waldaa kiristaanaa akka ittiin cimsinuuf kennaa garaagaraa nuuf kenne isa kanaan tokkummaa waldaan kiristaanaa ijaaramuu qabdiidha kan inni jedhu. Isin galee waldaa kiristaanaa ittiin cimsuufidha. Hojii Kiristoos waldaa isaatti kennee deeme galmaan akka gahamuufidha kan inni kana godhe kennaan kan inni kenname. To be honest, har'a garuu yeroo baay'ee yeroo ilaaltan kennaalee hafuura qulqulluu biraa argaman kanaan namoota gidduutti garaagarummaan yeroo uumamu argitu. Kennaaleedhuma hafuura qulqulluu biraa argaman kanaan namoota gidduutti garaagarummaan yeroo uumamu argitu. Inni faarfataan akkuma kanaan dura dubbadhee beeku jechuudha. Inni faarfataan ana malee tajaajilaan hin jiru. Yoo ani hin jiru ta'e waldaan kun hin kufti jedhee yaada. Inni eegduun yookiin inni paasteriin innis yoo ani hin jiru ta'e sabni kun hin bittinnaa'a jedheetu yaada. Kanaafiyyuu jiraachuu waldaa kanaaf kan barbaachisu anadha jedhee yaada. Inni raajii dubbatu lafeen dugdaa waldaa kanaa anadha. Ani hin jirtu taanaan kun kutoofteetu baddi waldaan kun jedheeti yaada. Kanaafiyyuu qooda waldaa ijaaruu, qooda tokkummaa waldaa kiristaanaa keessatti dagaagsuu ilaalchi dogoggora ta'e namoonni kennaalee hafuura qulqulluu kanarratti qaban yeroo baay'ee maal gochaa jira jechuudha. Waldaa keessatti garaagarummaa uumaa jira jechuudha. Kun immoo ta'uu hin qabu. Kutaa qaamaa keessaa kan hin barbaachifne hin jiru. Hunduu ni barbaachisa. Garuu ammoo hin wal caala ana malee wanti jedhu hin jiru jechuudha. Ana malee wanti jedhu hin jiru. Wangeelli keenya kan inni nuu jedhu isa malee jiraachuun kan hin danda'amne waldaan isa malee jiraachuu kan isheen hin dandeenye Yesuus qofadha. Na amana waldaan Kiristoosiin ala jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 5 irratti ana malee waan tokkollee gochuu hin dandeessan jedhe Yesuus. Ni yaadattu jedhee mayyaadha. Ana malee waan tokkollee gochuu hin dandeessan. Bakka dhumaadha. Kiristoos irraa adda baanaan jiraachuun hin jiru. Garuu raajii tokko irraa adda baanaan jiraachuun jira. Faarfataa tokko irraa adda baanaan faarfataa meeqa Waaqayyo yeroo barbaachisetti nama kaasuu danda'a Waaqayyo. Kanaafiyyuu kennaan hafuuraa kan inni kennamu waldaa kiristaanaa cimsuufidha jechuudha.
waldaa kiristaanaa cimsuuf. Kennaan hafuuraa kan inni nuu kennamu akka nuti dirqama nutti kennamee jiru sana bifa barbaachisuun akka nuti baanudha jechuudha. Malee akka nuti ittiin of jajnuuf miti. Akka nuti ittiin olaantummaa keenya beeksifannuuf miti. Namni tokko akka ittiin jajamuuf yookiin guddina nama tokko lallabuudhaaf miti. Mootii moototaa isa ta'e guddina Kiristoosiin abbaa kennaa sana akka nuti ol qabnuudha malee kan inni nuuf kennamu jechuudha. Hafuurri qulqulluun. Kennaan hafuura qulqulluus kan inni nuuf kennamuuf jechuudha. Kanaaf iyyuu maal jedhee Kiristoos boojuu booji'ee dhaqee namootaafis kennaa kenne, kennaan isaa immoo kaan maal godhe? Kennaan isaa kaan ergamoota godhe. Kaan immoo waan waaqayyo isaanitti mul'ise raajota isaan taasise. Kaan warra wangeela lallaban godhe. Kaan eegdota godhe. Kaan barsiisota akka ta'an godhe. Isaan kun hundumtuu tooraan gaafa isaan waldaa keessaa hojjetan kana qofa miti kan inni jechaa jiru baay'ee yeroo isaan kana maqaa yeroo dha'u kennaalee keessaa jechuudha. Kennaalee warra kaan hin jiran jechuu miti. Garuu haa ta'u malee kan inni jechaa jiru maa inni hafuurri gaafa Kiristoos hafuura qulqulluu dhala namaaf namootaaf gaafa kennu warra isatti amananiif gaafa kennu akka Efesoon boqonnaa 1:13 irratti ilaallu jechuudha. Warra amanantu mallatteeffama waan ta'eef hafuura qulqulluutiin. Gaafa inni hafuura qulqulluu warra isatti amananiif gaafa kennu namni hundumtuu kennaa fudhata jechuudha. Gahee mataa isaa danda'e qabaata jechuudha. Qaama Kiristoos kana keessatti gahee isaa fudhata jechuudha. Kennaalee isaan kana qofa osoo hin taane kennaawwan hundumaayyuu jechuudha. Garuu kennaa kana kaleessa akka ilaalletti lakkoofsa 7 irratti akka safara kennaa Kiristoositti jedha. Efesoon boqonnaan 4:7 akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganneera. Kiristoos gahumsa keenya hundumaa iddoo nuti galuu qabnu hundumaa yeroo ilaalu kennaa nuuf kenna jechuudha isinii galee. Sanarratti hojjechuu dandeenya waan ta'eef. Kanaaf kennaan yeroo isiniif kennamu namoonni baay'een dhugaa dubbachuuf kennaa isaanii hin beekan. Namoonni baay'een kennaa isaanii hin beekan. Even kennaa qabaachuu isaanii iyyuu kan hin beekne jiraachuu danda'u. Kennaa qabaachuu isaanii iyyuu kan hin beekne jiraachuu danda'u. Isinumtuu mee kennaa qabdu yoo taatan mee kennaan koo maalidha jettanii yaaddaniittu beeku? Maali kennaan keessan mee? Maali kennaan keessan? Meetti yaadame? Kennaa tokko qabdu moo? Kennaa lama qabdu moo? Isaa ol qabaachuun hin danda'ama bara. Lamas isaa olis qabaachuun hin danda'amu kennaa. Garuu kennaan keessan maali? Namoonni kennaa isaanii hin beekan. Kennaa keessan beekuun baay'ee murteessaadha. Mirree kennaan dhaggeeffachuu jedhu hin jiru. Kiristaanummaa keessatti bergitti dhaggeeffachuu waan bu'uuradha. Dhaggeeffachuu waan bu'uuradha. Garuu haa ta'u iyyuu malee dubbachuun dirqamadha kiristaanummaa keessatti. Dubbachuun dirqamadha. Kiristaanummaa keessatti dubbachuun dirqamadha. Afaaniin dubbachuun jira, hojiitiin dubbachuunis jira. Eegalee afaaniin dubbachuun jira, hojiitiin dubbachuutu jira. Garuu dubbachuun dirqamadha. Maaliif? Macaafni qulqulluu maal jedha? Roomee boqonnaa 10 keessatti lakkoofsa 10 irratti namni garaa isaatti amanee qajeelaa ta'a afaan isaatiin beeksiseetu fayya jedha. Yaa Waaqayyo eebbisu kiristaanitiin. Eeyyeen kennaa kana sirratti argaa jiranillee. Kennaa keessan barbaada. Gaheen Waaqayyo natti kenne maali jedhaatii jechuudha. Maali kennaan koo? Yoon beektan ta'e kadhadhaa Waaqayyo. Utuu jennu namoonni tokko kennaadhuma qabanillee itti waan hin hojjenneef kennaa isaanii deebi'anii dhabu. Waaqayyotu isaan irraa fudhata osoo hin taane ofiima isaaniitii kennaa isaanii of keessatti ajjeesu jechuudha. Akkam jechuudha isinitti fakkaata. Namni nyaata wal fakkaataa too nyaatuuti inni tokko xuunchaan isaa sun chastiin isaan guddataa inni tokko immoo lafeedhuma isaa baheetu ta'a.
garuu nyaata wal fakkaatu nyaatu. Maaliifidha beektu? Anii fi gurbaanni tokko manuma tokkotti gallee nyaata tokko nyaannee otoo jirru inni furdatee chastiin isaa sun achi ba'ee ani immoo gogaa ta'een deema taanaan maaliif sababni isaa beektu? Sababni isaa inni exersaayisii hojjeta ani immoo exersaayisii hin hojjedhu jechuudha. Namni ganama ka'ee pushaappii hojjetu kan sochii qaama hojjetu isinii galee bakka qaamni isaa harki isaa kun maal xuunchaan isaa baay'een guddata hin jabaatas. Namni hin sochoone garuu maal ta'a? Namni hin sochoone. Yaa'u nyaates furdinni jabinnis hin jiru akkasuma immoo guddinni xuunchaa kanaas hin jiru jechuudha. Isinii galee maashaaleenis hin laafa jabinnis hin jiru. Kennaan keessanis akkasuma kennaan waaqayyo nuuf kennullee irratti yoon hojjenna ta'e innuuf dabalama. Irratti hin hojjenna yoo ta'e innuuf dabalama innuuf guddata jechuudha. Kennaan keenya guddata. Kennaan keenya guddata. Phaawulos Xiimotewosiin waa'ee guddachuu kennaa kana yeroo itti himu namni tokko mucummaa keetii fi sin tuffatiin erga jedhee booddee ati garuu itti guddachaa deemuu kee argamuu danda'uu qabaadha kan inni jedhe. Xiimotewos irraa boqonnaa 4 yeroo dubbistan jechuudha. Xiimotewos irraa boqonnaa 4 lakkoofsa 15 fi 16 yeroo dubbistan Phaawulos Xiimotewosiin maal jedhee nan dubbisa akkas jedha maqaa Yesuusiin namoonni hundinuu itti guddachaa adeemuu kee akka arganitti kennaa kanaan hojjedhu ittis of gadhiisi. Ati ofii kee barsiisa kees eeggadhu itti jabaadhu. Akkas gochuu keetiin mataa kee warra si dhagaanis gara fayyinaatti hin geessita jedha. Argitanii? Kanaafiyyuu namoonni itti guddachaa deemuu kee akka argan. Itti guddachaa deemuu kee. Kana jechuun amma obsiin ani kennaa qabaa nan saalfadha malee jette. Dhugumadhaa? Ani daa'imummaa makootiin kennaa faarfannaan qabaa. Yeroon daa'ima ture sana garuu akka har'aa miti jechuudha. Nan qaanaa nan saalfadha. Nama dura bahee faarfachuu nan saalfadha. Nan yaadadha nama dura baheetiin yeroon urguufamaa fa'aa faarfadhu. Daa'ima ta'een jechuudha. Garuu haguman kennaa koo kanaan hojjechaa waaqayyoonis kadhachaa ayyaannis naaf baay'achaa haguma deeme namoota 10,000 duratti yoon ba'ellee hagan waan tokkollee sodaan natti hin dhagahamiin. Isinii galee sodaa eenyuu qofatu isinitti dhagahamuu jalqaba? Sodaa waaqayyoo qofatu isinitti dhagahamuu jalqaba. Isinii galee booddee gaafa itti jabaachaa gaafa deemtan jechuudha. Kennaa keessanitti hojjechaa gaafa deemtan. Kennaa keessanitti gaafa hojjechaa deemtan. Kanaafidha bari Xiimotewosiin jecha kana mee ilaalaa. Jecha kana dhaggeeffadhaa maal jedha? Xiimotewos duraa kana jechuudha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 15 maal jedha? Namoonni hundinuu itti guddachaa adeemuu kee akka arganitti kennaa kanaan hojjedhu ittis gad of dhiisi kan jedhu. Ittis gad of dhiisi jechuun maal jechuudha? Bakka itti of kenni. Kennaa sana bakka kennaa kee kanaaf aarsaa kaffalii. Waan fedhallee hoo ta'e jechuudha. Itti gad of dhiisi jechuun. Of qabaan deemiin jechuudha bara. Yeroo hojjettu of qabaan deemiin namni maal naan jedhaa tarii maaltu na mudachuu danda'a yookiin maaltu ta'uu danda'a ani nama kanaaf gahaa ta'uu dhiisuu danda'a maal kan jedhu jechuudha. Ittis gad of dhiisi jedha. Bakka itti gad of dhiisu. Yeroo akkasii kennaan keenya guddachaa deema jechuudha. Yoo nuti callisnee teenya ta'e hoo? Yoo nuti callisnee teenya ta'e ittiin hojjennu yoo ta'e waaqayyoon ayyaana akka nuuf dabaluuf hin kadhannu yoo ta'e dubbii sagalee waaqayyoo qorannees dhugaa irratti ittiin hin jabaannu yoo ta'e hammuma amma qabnurraatii gadi xiqqaachaa booddee keessa immoo dhabaa deemna malee guddachaa hin deemnu kun beekamaadha. Kanaaf kennaa keenya beekuu fi ittiin hojjechuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Waaqayyo garuu kennaa Kiristoos gaafa gara samiitti ol ba'e namootaaf kennaa kenne jira. Kennaan inni kenne immoo
namoota warra waamaman hundumaatti gaheetti kenne jechuudha. Namni ani kennaa hin qabu jedhu jira. Namni ani kennaa hin qabu jedhu. Walirra bu'e, thank you God for everything. Koomentiin kee fi jechi ani jechaa jiru jechuudha. Namni ani kennaa hin qabu jedhu jira taana fayyuusaa namni kun fayyuusaa of sakatta'uu danda'uu qaba jechuudha. Isinii galee ani kennaa hin qabu jetta taana fayyuu kee of sakatta'uun dirqama sitti ta'a jechuudha. Isinii galee sababni isaa qaama Kiristoos taanaan ati ijaarsa qaama kanaa keessatti gahee sii kenname qabda jechuudha. Kanaafiyyuu sanaan hojjechuu danda'uu qabda. Garuu namni kennaan qaba jedhee gaafa yaadu namni Ximootiyoos irraa boqonnaa 4 kana dubbisaa. Baay'ee yoo Waaqayyo jedhe yeroo kan biraa Ximootiyoos hin qoranna. Ximootiyoos hojjetaa wangeelaa umurii dargaggummaa keessa umurii namoonni baay'een keenya keessa jirru keessatti hojii wangeelaa akka hojjetuuf even umurii ijoollummaati gara dargaggummaa fi ijoollummaa gidduu jiru keessatti hojii wangeelaa akka hojjetuuf gorsi kennamaafii tureedha waan ta'eef Ximootiyoos gorsi kun anaaf isiniif nu gargaara waan ta'eef utuu kana ilaallee baay'ee gaarii irra deddeebi'aa dubbisaa ergaa Ximootiyoosiif barreeffamu jechuudha. Lakkoofsa 16 maal jedha? Ximootiyoos irraa boqonnaa 4 kun lakkoofsi 16 maal jedha? Ati ofii kee barsiisa kees eeggadhu itti jabaadhu kan jedhu jechuudha. Isinii galee ati maal eeggadhu? Ofii kees eeggadhu, barsiisa kees eeggadhu, achiin booddee itti jabaadhu kan jedhu. Yeroo kennaa keessan adda baafattan kennaa keessan sanarratti namaaf of eeggattu, kennaa keessaniif of eeggattu jechuudha. Isinii galee of eeggachuu waan jedhutu jira. Of eeggachuu waan jedhutu jira. Jecha faarfataa Solomoon dubbate tokko yeroo hundumaa natti dhaga'ama jechi sun jechuudha. Ijoollummaa keetii jalqabdee tajaajilaa turte faarfataa turte innaa wanti kun faayidaan isaa maali miidhaan isaa maali jedhamee yeroo gaafatamu faayidaa guddaa akka qabu erga ibsee booddee garuu namootaaf of eeggachuun dirqama ta'a waan ta'eef yeroo ijoollummaa ofii umurii ijoollummaatti utuu ittiin jiraatin umurii ijoollummaa dhamdhama ijoollummaa otoo hin argin darbuun jira akka warra kaanitti jechuudha. Isin galee dhamdhama ijoollummaa otoo hin argin dhamdhama dargaggummaa otoo hin argin darbuun jira. Kana jechuun jireenyi Kiristoosii wajjinii jireenya suukkanneessaadha jechuu osoo hin taane ilaalcha namaatiin jechuudha. Isin galee ilaalcha namaatiin akka namni tokko ta'u hunda ta'uun hin danda'amu. Namni kennaa isaaf kennamee itti hojjetu tokko nama isa ilaaluuf jecha waan inni dhiisu jira jechuudha. Nama isa ilaaluuf, nama isarraa baratuuf jecha bakka dhaquu dhiisu yookiin dubbii dubbachuu dhiisu qaba jechuudha. Isin galee kanaafidha kan inni Ximootiyoosiin illee maal jedha? Ati ofii kee barsiisa keessa eeggadhu itti jabaadhu akkas gochuu keetiin mataa kee warra si dhaga'anis ni fayyinatti ni geessita kan inni jedhu jechuudha. Isin galee of eeggachuu. Kanaafiyyuu kennaa hin qabu jettee yaadda taanaan waaniif of eeggattu illee hin qabdu jechuudha. Kanaafidha namoonni yeroo tokko waldaa yoon dhaqee ekeleen argaa rakkoo akkasiitu mudataa nama guufadhaa namoonni nama gufachiisu lallabaan hin ta'uu raajiin hin ta'uu faarfataan ekelee akkasina jibbisiise akkasina godhe kanaafiyyuu manuma koo taa'etanii waaqeffadha jedhu. Wanta akkas jedhu hin jiru. Hundi keenya gaafa waamamne kennaa nutti kennameen waldaa Waaqayyoo cimsuudhaaf akka ittiin tajaajilluuf nutti kenname qabna. Qobaatti adda baanee akka qobaa keenyatti mana keenya keessa akka teenyuuf osoo hin taane akka ittiin hawaasa tajaajilluuf akka ittiin waldaan Waaqayyoo ittiin cimtuuf jechuudha. Isin galee lakkoofsi 12 kanadha kan inni kaasu. Maal jedhaa? Inni jedha kennaan kun gaafa kennamu
warra waaqayyoof qulqullaa'an hojii isatti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf waldaa isa dhagna Kiristoos sanas cimsuudhaaf kana godhe jedha. Cimsuudhaaf kana godhe. Argitanii? Kanaafiyyuu waldaa cimsuudhaaf kennaan sitti kennamee jira. Waldaa cimsuudhaaf kennaan sitti kennamee jira. Mana keessa galteetati ani waldaas kanaan booddee waldaa tokkos hin dhaqu namoota wajjinis walitti hin dabalamu bakka ani kophaa koo manatti galeen taa'oo jette akkamitti kennaa hafuuraa sitti kenname sana hojiirra oolchita. Hin jiru, hin danda'amu jechuudha. Isinii galee kanaafidha namicha meetiin 1,000 itti kenname jedhe gooftaan keenya dhaqeetii ni awwaale akkasa namicha awwaalee jechuudha. Awwaalee bu'aa tokko malee isa akka dhiyeessuu jechuudha. Dhumni isaa iddoo boo'ichaaf ilkaan qaruuti jechuudha. Namicha irraa fuudhameeti nama kan biraaf kennama jedheessu. Warra ittiin hojjetaniif kennama jedha. Kana jechuun warra ittiin hojjetaniif itti dabalamaa fi warra ittiin hin hojjenne immoo harkaa fuudhamaa jechuudha. Isinii galee kanaaf kennaa keenya beeknee ittiin hojjechuu qabna jechuudha. Keessumaa waldaa kiristaanaa ittiin cimsuuf. Waldaa kiristaanaa ittiin cimsuuf. Waa'ee kanaati kan inni kaasu. Lakkoofsi 13 garuu waan baay'ee namatti tolu. Lakkoofsi 13 akka hubannuuf gooftaan nu gargaaru ergaa baay'ee cimaadha. Kunis jedha. Kunis jennaan kan duraan darbee wajjin wal qabata jechuudha. Kunis kana jechuun kennaan kun yeroo kennamu waldaa kiristaanaa cimsuudhaaf yeroo hojiin hojjetamu hunduma jechuudha. Kunis hamma hundumti keenya nam tokko too keessaa nafiin jechuudha. Ishee kana godhaa. Hamma hundumti keenya namni hunduu tokkummaa amantii ilma waaqayyoo beekuu namoota ga'an taane guddannee safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti ta'a jedha. Waaqayyo nu gargaaru. Hundumti keenya tokkummaa amantii hamma nuti qabaannutti. Tokkummaa amantii hamma qabaannutti. Yeroo darbee kan nuti ilaalaa turre akka dhuunfaatti amaloota nuti qabaachuu qabnu tokkummaa fi jaalala namoota nu wajjiniin jiranii wajjin qabaachuudhaaf lakkoofsa 2 irratti obsa jennee gad of deebisuu garraamummaa jennee irra ture. Akkasuma immoo tokkummaa akka qabaannuuf wanta waaqayyo ittiin waame sana beekuun baay'ee gaariidha jenneeti wantoota tokko ta'an 7 ilaallee ture. Wantoota tokko ta'an 7 ilaallee ture. Amantiin tokko, cuuphaan tokko, gooftaan tokko, kaayyoon waamicha keenyaa, abdiin waamicha keenyaa tokkicha, hafuurri tokko, waaqayyoof abbaa waa hundumaa tokkicha, waan tokkotti waamamne jennee ture. Kun hundumti isaa amma immoo kennaa waldaa kiristaanaas kan inni kennamu tokkummaa amantii bira hamma nuti geenyutti akka nuti geenyuuf jechuudha. Guddina asii olii jechuudha. Tokkummaa amantii isa kana lakkaa'ame maal tokko tokkummaa amantii 2 ilma waaqayyoo beekuu namoota gahan taane ilma waaqayyoo beekuu namoota ga'an taane sana booddee guddannee safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti kan jiru jechuudha. Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo nu gargaaru. Ilma waaqayyoo namoota beekan akka nuti taanuuf waaqayyo nu gargaaru. Tokkummaa amantii akka nuti qabaannuuf waaqayyo nu gargaaru. Garuu namoonni daa'imni tokko yoo guddatu ta'e maal godhuu jedhan? Daa'imni tokko yoo guddatu ta'e har'as achuma jira. Waggaa har'as achuma jira. Waggaa 5 har'as achuma jira taanaan maal godhu kana? Maal godhu mee yoo guddatu ta'e jechuudha. Har'as aannanuma hodhaa. Waggaa har'as aannanuma hodhaa. Waggaa 5 har'as aannanuma hodha taanaan har'as hin daa'ima. Waggaa 5 har'as waggaa 4 har'as inuma daa'ima taanaan mee akkam godhu kana? Akkam godhu mee? Innaa jireenya hafuura keenyaa akkas ta'uu hin qabuudha bari kan Phaawulos jechaa jiru. Ergaan kun kan nu darbaa jiru kana bari.
Ergaan kun kan nu darbaa jiruu fi kanadha. Guddachuu qabnaa. Guddachuu qabnaadha. Tokkummaatti guddachuu qabnaa. Beekumsatti guddachuu qabnaadha kan inni jechaa jiru. Beekumsatti illee guddachuu qabnaa. Yeroo baay'ee namoonni gaaffii wal fakkaatan gaafatu ani miidiyaa kanarratti hedduu nama garrama. Har'as gaaffii isaan gaafatan isuma kana. Borus isuma gaafatu. Torban har'aas isuma gaafatu. Ji'a har'aas isuma gaafatu. Ji'a shanan har'aas otoo dhuftanii isuma gaafatu. Waggaa har'aas isuma gaafatu. Bakka isuma. Waanuma tokko. Ani kanan jedhu miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee heertuun kun ilma Waaqayyoo beekuu namoota gahan taanee jedha. Amma guddina keenya keessatti ilma Waaqayyoo beekuu irratti namoota gahan taanee jedha. Mee erga waa'ee Yesuus dhaggeeffachuu, barachuu, dubbisuu erga jalqabdanii waggaa meeqa lakkoofsistan amma bakka sirriitti waa'ee eenyummaa Yesuus namootaan gahuuf siraa kan nuti waamamne lallabuufidha, barsiisuufidha, namoota bartuu gochuufidha kan nuti waamamne malee taa'uuf miti waan ta'eef namootatti himuuf Yesuusin dhugaa bahuuf hammam beektanii Yesuusin. Hammam beektanii Yesuusin. Amma sadarkaa amma irra jirtanitti ani ofii koos ofiin madaala bara dhugaa dubbachuuf anis ofiin madaala mee of madaalame sadarkaa amma irra jirtanitti sadarkaa nama aannan dhuguurra jirtu moo sadarkaa nama foon nyaachuu gaheerra jirtu moo sadarkaa nama lafee nyaachuurra gaheerra jirtu. Ammayyuu waa'ee Yesuus gooftaadha. Yesuus fayyisaadha jechuuma qofa moo waa'ee Yesuus qabatamaatti tokko lamaan wanta caaffanni qulqullaa'an jedhu gaggaragalchitanii ilaalaa har'a dhugaa tokko argachaa itti gammadaa sammuu keessan beekumsa qabdan dabalachaa borus ayyaana Waaqayyootiin dhugaa kan biraa ifa kan biraa argaa Waaqayyoon galateeffachaa Yesuusin beekuutti guddachaa jirtu moo har'as Yesuus gooftaadhuma Yesuus fayyisaadha. Namni gaaffii yeroo isin gaafate jiru deebii. Borus Yesuus gooftaadhuma fayyisaadha dhugaadha kun. Garuu mee gooftummaa Yesuusin naaf ibsi nama jedheef fayyisaa ta'uu Yesuusin naaf ibsi nama jedheef deebiin hin jiru moo akkam kan jedhu jechuudha. Dhugaan isinitti maali kana yeroon jedhu yeroo tokko Phaawulos yeroo barreessu maal jedha? Kana akka nama gowwaatti hin barreessa yeroo jedhu fa'aa jira. Yookiin immoo kana ittiin isin ceephaa'uuf hin barreessa yeroo jedhu fa'aa qaba. Kana waan isin hin beekneef osoo hin taane garuu si yaadachiisuudhaaf hin barreessa yeroo jedhu qaba. Isin galee jecha kana irra deddeebi'een gaafan dubbadhu akkuma isin xiyyeeffannoo gootaniif mee sadarkaa maaliirra hin jira kan jedhu. Macaafni qulqulluun Phaawulos Qorontos irraa boqonnaa I think boqonnaa 13 Qorontos lammaffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irratti of qoraa of ilaalaa jedha. Qoraa of ilaalaa. Amantiitti jirtuuf hin jirtanii keessa qoraa of ilaalaa jedha. Kanaafiyyuu yeroo nuti qorree gara ofiitti deebinee ofii keenya yeroo nuti ilaaluu qabnullee jira jechuudha adeemsa kana keessatti. Ofuma keenya of ilaaluu. Anamma maalirra hin jira ofiin jechuu jechuudha. Isin galee maalirra hin jiran sadarkaa maalirra hin jira ofiin jechuudha. Yeroo waa'ee kana yaadanii Ibroota boqonnaa 5 natti dhufa. Ibroota boqonnaa 5 fi 6. Ni yaadattu yoo ta'e Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 11 irraa kaastanii yoo ilaaltan waa'ee kanaati kan inni kaasu. Maalidhaa nan dubbisa. Waa'ee isa dubbatame kanaaf waan jennu baay'ee qabna garuu wanta dhageessan hubachuutti daagii waan taataniif ibsuun rakkisaadha arga jedhee booddee. Isin yeroo kana barsiisota ta'uuf kan maltan turtan amma garuu dubbii Waaqayyoo isa gara jalqabaayyuu nama hiitee isin barsiisuun barbaachise. Qooda nyaata jabaa nyaachuus warra aannan dhuguun barbaachisu taataniittu. Namni aannaniin jiraatu immoo mucaa waan ta'eef akka itti Waaqayyo duratti qajeelummaatti jiraatan isa barsiisu hin hubatu. Nyaanni jabaan garuu kan warra ga'aniiti. Warri kun sammuun isaanii hojiidhaan itti baree hamaa fi gaarii gargar baasuu hin danda'u.
Eegalee jedha akkas jedha. Ammayyuu isin aannan dhuguurra jirtu jechuudha. Ammayyuu isin sila barsiisota ta'uu sadarkaa geessan irratti isin garuu ammayyuu daa'imummaarra jirtu aannan dhugduun kan daa'ima kan aannan dhugummoo daa'imadha waan ta'eef namni akkasii waan sasalphaa nyaata. Waan tokkollee yeroo barsiisan illee akkumatti akka qajeelummaatti deddeebi'a yoo barsiisan illee waa hunda hin hubatu kan jedhu jechuudha. Hin hubatu bakka yooma daa'imatti dhaqxanii cubbuu jechuun kana jechuudha. Akkas yoo goote qajeelaa taataa fuula waaqayyo duratti ekeleen akkas godhe Abrahaam hin amanee kanaa qajeelummaatti lakkaa'amee fi yoo jettee itti himte Kiristoos hin fannifamee kana jechuun aarsaa saba yoo jettee daa'imatti yeroo himte homaa waan inni hubatu hin jiru. Isinii galee daa'imni waan hubatu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu komiin Phaawulos namoota kanarraatii qabu bakka isaatii kana isin barsiisota ta'uu kan maltan turtan amma garuu dubbii gara jalqabaayyuu nama hiikee isin barsiisu isin barbaachisa jedha jechuudha. Kanaafiyyuu macaafni qulqulluun maal jedhaa? Qabbanee xumura irratti siif kadhanna. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Guddachaa deemuu qabnaa jedha yaabboloota kun. Guddachaa deemuu. Jijjiirama argisiisuu. Beekumsatti illee jijjiirama argisiisuu. Boqonnaa Efesoonuma kana kan nuti qorannee darbine keessatti lakkoofsa 18 irratti maal jedha? Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaasaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gad fagaatus hubachuu akka dandeessaniif. Jaalala Kiristoos safara beekumsa namaa bira darbus beektanii guutummaa Waaqayyoo bira amma geessanitti akka guutamtaniif nan kadhadha jedha. Bakka guddachuu, dabaluu, beekumsumaan illee dabaluu. Wanta barannu tokko qabachuu. Namoonni yeroo baay'ee amma qormaata yeroon isiniif baasee, qormaanni ani baasee yookiin assaayimentiin ani baasee in ulfaataa jettanii turtan. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Yoo ulfaate gaariidha. Yooma waanuma salphaa baay'ee hunduma keessantu akka ulfaatu natti himaa ture. Nama tokko lamamti. Innaa waan salphaa yeroo isiniif dhiyaatu ittiin gammadiinaa isinii galee. Waan salphaanumti yeroo isinii dhiyaatu ittiin gammadiinaa. Maaliif jennaan? Waan salphaa waan hojjettaniif beekumsi keessaa waan guddatu hin qabu. Garuu wantoota ciccimoo ta'an gaafa isinitti dhiyaatan sanaaf macaafa qulqulluu sakatta'a. Dhugaan isinitti hima. Macaafa qulqulluu sakatta'a. Sakatta'a macaafa qulqulluu. Ittiin wanta barattan irra deebi'aatii ofii keessanii xiinxalaa itti yaalaa. Obboloota koo waan haasaa miti kun. Haasaa osoo hin taane kuni bakka waanuma yeroo itti dabarsan osoo hin taane waan yeroo itti dabarsan waan haasaa osoo hin taane kuni waan qabatamaa waan jireenya keessaniif barbaachisu tuqaa isin keessatti qabattanii darbitanidha jechuudha. Inni galee tuqaa isin qabattanii darbitanidha. Booddee irra immoo assaayimentii ammas kan biraan jira. Assaayimentiin heertuu tokko irratti gaaffii baaseen sana booddee hammam akkasiin hubattan adda baasu jechuudha. Inni galee akkasiin sirriitti bakka kana booddee Efesooniin tokko lamaan yoo xiqqaate jechuudha. Maal akka inni jechaa jiru akkasiin hubattaniif jechuudha. Inni galee. Maaliifi guddachuu qabna bakka guddachuu qabna jechaa jira macaafni qulqulluun guddachuu qabna beekumsaan illee ilma Waaqayyoo beekuu namoota gahan taaneeti jedha. Dhuguma dubbachuuf waa'een Yesuusin beekuu baay'ee murteessaadha. Maaliifi namni Yesuusin hin beeku taanaan rakkoo guddaatu isa mudata. Rakkoo guddaatu isa mudata. Namoonni baay'een Yesuusin kan ganaa jiraniif waa Yesuusin hubataniif miti.
Waa'ee Yesuusiin hubachuu dadhabaniif namoonni baay'een jechuudha. Namoonni baay'een Yesuusiin hubachuu dadhaban. Efesoon boqonnaa 4 kana keessatti kaleessa wanti nuti ilaallee jira. Kiristoos utuu lafa kana irratti hin dhalatiin dura maal ture kan jedhu. Gara biyya lafaa kana immoo maaliif dhufe? Akkamitti immoo gara samii dhaqe? Erga gara samii dhaqe immoo hojiin inni hojjechaa jiru maali? Maal inni nuuf kan jedhu jechuudha. Kiristoosin yoo nu bannu ta'e hin banna yaa obboloota. Hinuma banna dhuguman isinitti hima. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti maal jedha? Dhuguman isinitti hima. Ani eenyu akkan ta'e beektanii amanuu yoo baattan cubbuu keessaniin duutu jedhe Yesuus. Cubbuu keessaniin duutu eenyu akkan ta'e beektanii yoo amanuu baattan jedhe Yesuus. Dhimmi Yesuusin dhugaatti beekuu baay'ee murteessaadha. Baay'ee murteessaadha. Waa'ee bartoota isaas yeroo dubbate Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti bartoonni isaa Waaqayyo Abbaas Yesuusinis akka beekanii jiran dhugaa bahee fi hubatanii akka isaan jiran. Gaafa Hafuurri Qulqulluu isaaniif dhufe immoo kana hunduma caalaa hubatan. Sirriitti hubatan. Hubachuu isaanii keessa jireenyi bara baraa akka jirudha kan Yesuus iddoo sanatti kan hin dubbate yoo adda baaftaniitu ta'e. Maaliif jennaan namni otoo hin hubatiin wanti inni itti amanu jiru. Otoo hin argiin amanuu dandeessu. Otoo hin hubatiin garuu amanuu hin dandeessan. Sini galee otoo hin hubatiin amanuun hin danda'amu. Yesuus maal akka inni akkasiif ta'e otoo hin hubatiin amanuun hin danda'amu. Maalitti amanna? Garuu dirqama ijaan argiteeti itti amantamti. Amantii jechuun waan hin argine tokko jira jedhanii fudhachuudha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 akka jedhu. Garuu Kiristoosin beekuun baay'ee murteessaadha. Yaa obboloota koo isa kana irratti sirriitti itti yaada. Sirriitti itti yaada. Phexros lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti waan jiru isiniif hin dubbisa. Phexros lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti maal jedha? Ayyaana gooftaa keenyaatti fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin beekuuttis guddadhaa jedha. Maalitti guddadhaa? Waan lamatti guddadhaa jedha. Maalitti guddadhaa jedha? Ayyaana gooftaa keenyaatti guddadhaa. Kanadha kan nani silaa kennaa keenyatti ni guddanna kanan jedhe. Sini galee kennaan keenya hin guddata kanan jedhe. Bulettiin koo obsiin ni qosti ta'uu danda'a. Just kanan irra deebi dubbadheef koomentii ishee irratti waan an arge jechuudha. Really anamma yeroon ofii koo yeroon sodaadhullee hin qaba ture. Kennaa koo irratti kennaan qaba garuu nan beeka garuu nan sodaadha kan jedhu jechuudha. Sini galee gaafa irra deddeebinee gaafa shaakallu kennaa keenyaan gaafa hojjennu sini galee exersaayisii gaafa goonu jechuudha. Gaafa kennaa keenyatti itti gad of dhiisnu kennaa keenya kanarratti ni guddanna jechuudha. Sini galee sirriitti kennaa keenyatti. Kanaafidha kan inni maal jedha? Phexros inni lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 ayyaana gooftaa keenyaatti guddadhaa jedha. Ayyaana gooftaa keenyaatti guddadhaa. Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin beekuuttis guddadhaa jedha. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos beekuutti guddadhaa. Sana booddee bara si'anaatti guyyaa bara baraatti isaaf ulfinni haa ta'u ameen jedhee xumura jechuudha. Sini galee. Kanaafiyyuu eertuu guyyaa kana keessatti kan nuti argannu inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos boojuu booji'ee gara samii dhaqee achiin booddee namootaaf kennaa kenne. Kennaa isaa kanaan immoo waldaan kiristaanaa lubbuu godhatteeti sochooti jechuudha. Kennaa isaa kanaan waldaan kiristaanaa kennaa hafuura qulqulluutiin waldaan kiristaanaa lubbuu godhattee sochooti jechuudha. Indoon maal jedhee heertuu kanaan dura isinii dubbiseera.
Qorontos isa duraa boqonnaa tokko keessatti lakkoofsa 7 irratti maal jedha? Qorontos isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irratti Yesuus maal jedha? Kanaaf lammaffaa mul'achuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos eeggachaa utuu jirtanii kennaa hafuuraa keessaa tokkollee isinitti hin hir'atu kan jedhu. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Waldaan kiristaanaa akka waldaatti kana jechuun namni tokko kennaama hunduma qabaata jechuu osoo hin taane akka waldaatti waldaan tokko qaama guutuudha kan isheen jedhamtu. Akkuma namni tokko qaama guutuudha jedhamuuf qaamolee namarratti argamuu qaban hunduma qabaachuu qabu. Waldaan tokko waldaa guutuudha yookiin immoo qaama isheen guutuudha guddina gaariirra jirti kan isheen jedhamtu kennaalee hafuura qulqulluu kanaan badhaate yoo jiraatti ta'edha jechuudha. Yesuus immoo maal jedhe? Ergaan sagalee Waaqayyoo maal jedha? Lammaffaa mul'achuu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos eeggachaa utuu jirtaniiti kennaa hafuuraa keessaa tokkollee isinitti hin hir'atu. Tokkollee isinitti hin hir'atu. Sababni isaa Roomee boqonnaa 8:32 irratti akka dubbisne Waaqayyo tokkicha ilma isaa dabarsee nuuf kennuutti erga mararfanneeti waa hunduma isa wajjin tola nuuf kennuuf immoo wanti isa daangessu hin jiru jedha waan ta'eef jechuudha. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Kanaafiyyuu guddina keenya yaaduu qabna. Innaa heertuu xumuraa heertuu Ibroota keessa jiru sana dubbiseetuman achiin ani nan xumuraa. Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irratti jechuudha. Maal jedhaa? Kanaafis kottaa dubbii waa'ee Kiristoos isa gara jalqabaa dubbachuu dhiifne gara barsiisa isa warra ga'aniif kennamuutti hin darbina. Maal jedhaa? Kottaa amma dubbii waa'ee Kiristoos isa gara jalqabaa dubbachuu dhiifneeti amma gara warra ga'aniif isa ta'utti darbina jedha. Garuu waan tokko isin hin gaafadhu. Utuu namoonni ga'aa hin ta'in akkamitti darbaniitu waan gahaa warra gahaaf akkamitti dubbatu? Isin galee? Akkamitti dubbatu mee? Namoota kanaan maal jedhee komachaa jira Phaawulos? Boqonnaa 5 lakkoofsa 11 irratti. Waa'ee isa dubbatame kanaaf waan jennu baay'ee qabna garuu wanta dhageessan hubachuutti daagii waan taataniif rakkoodha jedhe. Isin ammayyuu sadarkaa daa'imoota irra jirtuu jedhe. Kanaaf xiqqoo ishee rakkisa kun waa'een keessan kun erga jedheeti boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irratti kottaa dubbii waa'ee Kiristoos waan gara jalqabaa qofa dhiisneeti gara barumsa warra gahaniif dubbatamutti isatti dabarraa jedhe. Kana jechuun Kiristoosiin beekuutti ammallee daaddeema deemuu osoo hin taane guddina agarsiisuu qabnaadha yaa obboloota ko. Guddina agarsiisuu qabnaa. Dabaluu qabnaa. Indoom inni waa'ee kanaa yeroo kaasu nuyi waa'ee hojii gara du'aatti geessuu irraa yaada garaa geeddarachuu waa'ee Waaqayyotti amanuus deebinee hundee barsiisichaa kaa'uuf miti. Barsiisa waa'ee cuuphaa, waa'ee harka nama mataa irra kaa'uu, waa'ee ka'uu warra du'anii, waa'ee firdii bara baraa keessan deebinu. Yoo Waaqayyo jedhes nuyi isa kaanitti darbuuf jirra jedha. Bakka isa kaanitti amma barnoota amma inni jedhe kana namni yeroo cuuphaa cuubamu barumsa cuuphaa yeroo baratu namni hin baranne hin jiru. Waa'ee qalbii geeddarachuu, waa'ee amananii fayyuu, waa'ee cuuphaa, waa'ee harka mataa namaarra kaanii, waa'ee dibataa jechuudha, waa'ee ka'uu warra du'anii, waa'ee firdii bara baraa yeroo barumsa cuuphaa baratu namni barateera jechuudha. Ammas erga cuubamee booddees waa'ee makanaa barachaa hafa yoo ta'e namni rakkoodha jechaa jira. Kanaaf gara isa kaanitti darbina jechaa jira. Gara isa kaanitti. Innaa walumaa galatti waa'ee Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 13 kanaaf iddoo kana dhufee akka Kiristoositti guddannu. Utuu jennu eertuu kanaa guyyaa borii boqonnaa kana lakkoofsa 13 irraa kaasnee hanga dhumaatti kan nuti ilaallu Kiristoositti guddachuu mata duree jedhu jechuudha. Guutummaatti Kiristoositti guddachuu kan nuti ilaallu boruudha. Guddinni kun guddina beekumsaa qofa miti. Guddinni kun kennaalee hafuuraa fudhachuu qofa miti. Tokkummaa qabaachuu qofa miti. Isin galee guddinni kun guddina amalaatillee, guddina jijjiirama amalaatillee, qulqullummaa shaakaluudhallee gara Kiristoositti guddanna jechuun
Kiristoos namummaatiin lafa kanarra yeroo deddeebi'ee cubbuu maleessa akkuma ta'e, qulqulluu akkuma ta'e. Phexros maal nuun jechaa jira? Phexros heertuu kana isin dubbiseen bor itti deebineeti kana ilaalla. Phexros duraa boqonnaa 1:15 inni si waame qulqulluu akkuma ta'e. Isinis hojii adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'aa jira. Inni nu waame Kiristoos biyya lafaa kanarra deddeebi'aa akka ture, cubbuu maleessa akka ture, ammallee nutis gara Kiristoositti guddanna yeroo jennu gara qulqullummaa shaakaluutti guddanna jechuudha. Amala haaraa qabaachuutti, jireenya haaraatti deddeebi'uutti guddanna jechuudha. Waa'ee beekumsaa qofaa miti, beekumsa sammuu qofaa miti. Innaa kana immoo bor sirriitti gadi fageenyaan inni ilaalla yoo Waaqayyo jedhe. Kanaafiyyuu barumsa har'aa keessatti walumaa galatti waa'ee kanaati lakkoofsa 11-13 kan nuti argannu jechuudha. Waaqayyo dubbii dhageenye nuuf haa eebbisu. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu.